والله guyaan kun dhufa je'eetii sakkanatti yaadeen beeku ilmi namaatii sakkanatti adda bahaa je'ee takkaa yaadiitis hin beeku waa hiloowwan koo ciccimaa barsiisotan yuunivarsiitii madda walaabuu keessaafuu abdii baalee waan hedduu hojii dabarsinee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota madda walaabuu miidiyaa kanneen gara YouTube chaanaliitii fi akkasuma mootuu gara madda walaabuu broadcast gara peejiitiin hordoftan hundi keessanuu baga guyyaa har'aa kana isiniin geessiniin jechuun barbaada. Duraan dursee guyyaa har'aa guyyaa gaddi guddaan akka Oromootti akka sabaatti akka dhaloota haarawaatti seenaan ulfaataa fi galmeen ulfaataan keessatti nutti galmaa'edha. Keessaayyuu qaroo sabaa kanneen ta'an barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu haala hin eeggamneen haala baratameen beekneen barsiisonni yuunivarsiitii yookaan immootu qaamni biyya saniif yookaan immootu dhaloota har'aatiif ol aanaa ta'e tokko lubbuun isaanii lakkoofsaan 22tti dhiyaatu lubbuun isaanii darbuun isaa seenaa biyya saniittis ta'e yookaan immoo seenaa uummata Oromoo keessatti seenaa jalqabaati natti fakkaata dogoggoruun baadhe. Keessaayyuu warroonni har'an tana wareegaman dargaggoota lafaa dhufaa jiran kanneen sabaaf jiraachaa turan kanneen sabaaf sagalee to'aa turan kan akka Abdii Barsaa Abdii Baalee akkasuma immoo hiriyoota isaatii fi barsiisota isaatii fi barsiisota wallahi guyaan kun dhufa je'eetii sakkanatti yaadeen beeku ilmi namaatii sakkanatti adda bahaa je'ee takkaa yaadiitis hin beeku waa hiloowwan koo ciccimaa barsiisotan yuunivarsiitii madda walaabuu keessaafuu abdii baalee waan hedduu hojii dabarsinee qabsoo hedduu hojii gaggeessinee baalee irratti doktoroota hedduu keessa jira barsiisota hedduu keessa jira kanneen har'an tana silaa yuunivarsiitii tokko keessaa namni 20 wareegamu miti akkuma biyyaatti illee yuunivarsiitii adda addaa irraa yoo ta'e waan baay'ee namatti dhagahamu jecha yuunivarsiitii tokkicha keessaa barsiisota 20 dhabuu jechaan barsiisota kanneen gannoota 30 asitti yookaan immoo gannoota 25 olii argachuu hin danda'an jecha. Kanaaf rabbiin ammootu maatii isaaniitiif sabrii haa kennu warroonni sabaaf jiraataa sabaaf lallabaa gammachuu tokko malee dantaa isaaniitiif osoo hin taane dantaa sabaatiif of kennanii jiraataa turan kan akka Abdii Baalee fa'aa jechaadha. Umrii ijoollummaa isaatii kaasee mootummoota dhufaa darban keessatti gara mootummaa goree osoo hin taane gara saba isaa goreetiin sagalee lallabaa nama dhageessaa ture jechaadha. Bara wayyaanee keessa ammas sagalee wayyabaan wayyooma Oromootii fi faayidaa saba isaa keessaayyuu akka dhalataa lafa saniitti dargaggeessa lallabaa turee fi falmiilee gurguddoo dhimma waloo daangaa Baaleetiin wal qabatee quubsama lafa isheetiin wal qabatee qabeenya isheetiin wal qabatee uumama lafa isheetiin wal qabatee nama sagalee ta'aa ture jechaadha. Har'an tana nama guddaa dhabne jechaadha. Abdul Jabbaar Hussein Gaabdurii Hayyuu Seeraa dhabne ustaaz keenya Kamaal Hebboo dhabne isaan qofaa miti akka Oromoottis hayyoota hedduu dhabne jechaadha. Galteen har'an tunu galte tuni barnoota guddaa Oromoof ta'uu qabdi. Barnoota guddaa barsiisota yuunivarsiitii tokkichaa konkolaataa tokko keessatti nama 65 fuudhanii kaa'uun hangam takka hubannoo dhabiinsa hangam takka qusannoo dhabiinsa mul'isa jechaadha. Yoo xinnaati konkolaataa 5 yoo ramadanii fi yan konkolaataa xixiqqoo makiinaa Land Cruiserii tanii yookaan mootu Toyota yoo ramadanii fi jedhan nam 3 nam 5 hin deemuu danda'an jechaadha. Barsiisaan sadarkaa yuunivarsiitiitti jechaan silaa biyyoota birootti barsiisaan sadarkaa elementarii fi kolleejii keessa jiru yookaan mootu manneen barnootaa dhuunfaa keessa jiru nam 3 konkolaataan deeman jechaadha. Waa uumamuu danda'an janiiti yaaduu danda'u qaban ture jechaadha. Rakkoo wayii osoo uumamte balaa wayii osoo tasa uumamte jara kana dhabuu dandeenyaniitiin irratti yaaduu danda'amu qaba ture jechaadha. Ammallee galteen akkasii kun Oromiyaa irratti akka hin raawwatamneef galteen akkasii kun akka hin deebineef namuutu barsiisonni Oromoodhaa yoo tarii carraan fiildillee kan isinitti jiraatu taate gurmuudhaan hin yaabbatinaa kophaa keessa yaabbadha. Kan nama tiisu Rabbi kan nama dheegu Rabbi garuu ammootu godaannisa guddaa hayyoonni Oromoodhaa
ganna 22 ganna 15 ganna 16 barumsa keessa turaniitiin gaafa isaan ummata isaanii tajaajiluudhaaf har'an tana ijoolleen wareegamti tun godina baalee roobe irraa yuunivarsiitii Maddoolaaburraa gara yuunivarsiitii damee Shaashamannee yookaan ammoo Dodolaa deemaa jiran jechaadha barsiisuudhaaf barsiisonni keenya maal ta'an jedhanii kilaasii isaaniitiif eegaa turan jechaadha isaan ofirra eegaa turan jechaadha rabbi irraa hin taane wareegamanii isaan har'an tana dhaban jechaadha kanaaf abdii baalee nama kaleessallee saba isaatiif jiraate nama kaleessallee hidhaa fi hiraarsaan adda addaa manneen hidhaa keessatti isa dararsaa turte gaafa Oromoon gammachuun jiraachaa turellee lakkii jechaan nama turecha nama akkasiisan akka sabaatti dhabne nama akkasiisan akka Oromootti dhabne isa qofaa miti hiriyyoonni isaa guutuun jecha ijoollee lafaa dhufaa jiran karree bultii ijaarachuudhaaf karaa irra jiran jecha hedduun isaanii warri har'an tana wareegaman jecha waan garaa nama nyaatu abdii baalee namni hin beekne jiran natti fakkaatu sooshaal miidiyaa irratti influensi gatuudhaaf Oromoo Shawaatiif Oromoo Wallaggaatiif irra deddeebuudhaan nama sagalee ta'aa ture rakkoo Oromoo Wallaggaa adda durummaadhaan barsiisota yuunivarsiitii keessa jiran keessaa nama lallabaa ture rakkoo jiddu galeessa Oromiyaa rakkoo Booranaa rakkoo Baalee namni dubbataa ture yoo jiraate barsiisota yuunivarsiitii sadarkaa gulantaa yuunivarsiitiitti abdii baalee jechaadha nama jabaa Oromoon qabdu nama jabaa Oromoon abdii guddaarraa qabdu har'an tana dhabnee irra jechaadha maaliif isa dubbatte jechuun mala kaleessa sabaaf jiraachaa ture isaan kuwwanillee mootu haa beekuun baannu malee barsiisota nama ta'uun isaanii garaa nama nyaatachaadha nama ta'uun isaanii barsiisaan ammootu haala sukaneessaa kanaan barsiisonni 22 yookaan ammoo 20 yookaan 23 wareegamuun guyyaa tokkicha konkolaataa tokko keessatti hangam takka bakki isaanii kennamu dhabuun mul'isachaadha barsiisota kanaaf konkolaataa tokkotti barsiisota 65 yookaan 45 fe'anii deemuun hangam takka dogoggora akka ta'e jechaadha barsiisota sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiisan dhaabbilee barnoota gurguddoo biyya san jijjiiran seenaa biyya sanii jijjiiruu danda'an qorannoo fi riisarchii adda addaa qorannoo fi qo'annoo adda addaa geessuu danda'an abdii biyyaatti barsiisan sadarkaa yuunivarsiitii jechaadha isaan kana haala kanaan lubbuu isaanii dhabuu keenyaaf gadda guddaadha godaannisa guddaadha abdii baalee gaafa ummanni keenya dheenuma kanaa lafti baalee keessaa yoo aanan Maddoolaabu Oborso Saannate Oborso Harannaa Bulluuq Bosona Harannaa fuudhanii Boorana jala galchuuf deeman falmii gurguddaa hanga ammaatti namni geggeessaa jiru isa jechaadha amma imaanaan guddaan nurratti hafee jira amaanaan guddaan inni nurratti hambise lafa inni falmachaafii jiru haqa inni dubbachaafii jiru lafa qofaa miti lafee abbaabota keenyaa kan Maddoolaabuun lafaa wajjin dhabaa jiru falmachuun dirqama jechaadha kaleessa lallabaa ture har'as lallabaa jira kaleessaaf erga dallee lallabaa ture jechaadha har'a rabbiin ganda akiraatti fudhatee jira isa qofaa miti hiriyoonni isaa guutuun warra sabaaf jiraatan akka ta'e seenaaleen adda addaa ba'aa jiran jechaadha warra sabaaf jiraatan rabbiin isaanii haalaafisu biyyoo rabbiin ammootu rabbiin rakkoo Oromoo irratti fe'amte tana rakkoo rabbiin hin argaa rakkoo uummata keenyarra jirtu kana guyyaa ergaddaa biyya karaa Suudi Arabiyaatti natti fakkaate doggoruun baadhe shamarran ganna 15-16 hin caalle gaara keessatti lubbuun isaanii haala suukaneessaan haala hin barbaachifneen haala namummaan hin qabneen ijoolleen xixiqqoo sun lubbuun isaanii darbite jechaadha ijoollee ganna 16 ganna 17
It's painful. Of si jibbisiisa. Namummaa kee si jibbisiisa. Hayyee isaan kana balaa konkolaataati. Ijoollee daa'ima ganna 17-16 shamarran. Ijoolleen sun gaara keessatti yeroo lubbuun isaanii akkasitti wittirfataa dadhabanii beelawanii dheebotanii lubbuun isaanii darbitu caalaa wanti dhukkubbii takka namatti fidu hin jiru. Dhukkubbii guddaa. Oromoo quba qabaadhaa. Wal gorsaa. Wal bira dhaabbadhaa. Mee sooshaal miidiyaalee ija qalbiitiin ilaalaa. Hojii dhuunfaa keessanii qofatti hin xiyyeeffatina. Rakkoo akka sabaatti nu dhufaa jirtu keessaa tokko. Rakkoon ilmaan Oromoo lubbuun isaanii kan hin taanetti ba'aa jirtu keessaa tokko rakkoo baqattummaati. Kun Liibiyaatti ibiddaan gubama. Kun Yamanitti gaara keessatti lubbuun darbaa. Kun ammootu galaana Meeditiraaniitti lubbuun isaa darba. Wallaahi guyyaan kun dhufa je'eetiis akkanatti yaadeen beeku ilmi namaatiis akkanatti adda bahaa je'ee takkaa yaadeetis hin beeku. Waahiloowwan koo ciccimaa barsiisotan yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessaafuu Abdii Baalee waan hedduu hojii dabarsinee qabsoo hedduu hojii gaggeessinee Baalee irratti akkasitti riisarchii adda addaa waa'ee Oromoo dhimma Oromoo gubbaa irratti nama quuqamu nama onnee qabu nama dhimma sabaadhaa takkaa sharafee hin beekne faayidaa lubbuu isaatiif takkaa je'een jiraanne Abdiin. Lakkaa gizee namni darbe booda namni ragaa namaa ba'a malee san dura namni ragaa namaa ba'u hin jiru. Nama sammuu isaa gurguruu didee hayyummaa caalummaa gaazexummaa inni qabu irratti cimee faayidaa dhuunfaa takkaa guyyaa tokkodhaaf maallaqaan barbaade je'ee mootummaa kanatti osoo hin maxxanin mootummaa darbittis osoo hin maxxanin barsiisummaa isaa kabajee nama jiraate Abdii. Waahiloottan koo kan Madda Walaabuu Yuunivarsiitii keessatti turanis akkasuma turan. Wanni wajjin dabarsine wajjin kudhanuu haa taatu 30 hayyoota yuunivarsiitii dhabuun guyyaa tokkotti haala kanaan rakkoo atakaroo guddaa jechaadha. Dipaartimentii biyya yuunivarsiitii tokkichaa keessa faakaaltii adda addaa barsiisan atakaroo guddaa jechaadha. Gadda onnee namaa cabsu. Yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa barsiisonni hanganaa wareegamuun Jimmas haa ta'u, Wallaggas haa ta'u, fe'u Bahar Daarii haa ta'u jechaadha. Fedhu Maqalee haa ta'u. Lubbuun nama 22 barsiisota 22 jechuun it's not easy. Ganna 30 nama gaafate isaan argachuudhaaf. Barumsa yeroo ammaa kana osoo hin taane barumsi yeroo isaan baratanii barumsa hayyummaa fi haqummaa qabu keessatti yeroo isaan baratan jechaadha. Akka irraa kanaa miti. Namni irraa korrojeetiin sadarkaa adda addaa keessa galuu qaba dookumantii adda addaatiin. Warroota akka isaan nama. Kanaaf Rabbiin obsa maatii isaaniitiif hiriyoota isaaniitiif haa kennu. Isaaniif ammoo Rabbiin araarama haa kennu. Hagi dandeessanii dhugaa saba kanaatiif hojjedhaa. Dhugaa saba kanaatiif lallabaa. Dhugaa saba kanaa waggaa jennu siyaasa qofaanii miti. Diinagdeedhaanis barnootaanis aadaa, duudhaa, safuu saba kanaa eeguunis mallattoolee qabsoo Oromoo keessatti tokko jechaadha. Tooftaalee qabsoo Oromoo keessatti tokko. Wallaahi guyyaan kun dhufa je'eetiis akkanatti yaadeen beeku ilmi namaatiis akkanatti adda bahaa je'ee takkaa yaadeetis hin beeku. Waahiloowwan koo ciccimaa barsiisotan yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessaafuu Abdii Baalee waan hedduu hojii dabarsinee qabsoo hedduu hojii gaggeessinee Baalee irratti akkasitti riisarchii adda addaa waa'ee Oromoo dhimma Oromoo gubbaa irratti nama quuqamu nama onnee qabu nama dhimma sabaadhaa takkaa sharafee hin beekne faayidaa lubbuu isaatiif takkaa je'een jiraanne Abdiin. Lakkaa gizee namni darbe booda namni ragaa namaa ba'a malee san dura namni ragaa namaa ba'u hin jiru. Nama sammuu isaa gurguruu didee hayyummaa caalummaa gaazexummaa inni qabu irratti cimee
faayidaa dhuunfaa takkaa guyyaa tokkodhaaf maallaqaan barbaade je'ee mootummaa kanatti osoo hin maxxanin mootummaa